gadi jedhu ola jedhu inni gad jedhu ola jedhu non jedhu gara jedhu inni jajalla wala qixxaatu jedhe akka mootichi irra deemu inni gad jedhe kun inni waa'ee tulluu dubbata miti nama waa'ee tulluu dubbata miti maal godha tulluutti Lukas tulluutti maal godha bara kakuu moofaa keessatti iyya waa'ee tulluu dubbataniiru biyya Baabilooniyaa sabni deebi'aa ture waa'ee tulluu dubbataniiru karaa wal qixxeessaa jedhaniiru riqicha jaaraa jedhanii amma garuu kakuu haaraa keessatti maal fuudha tulluutti amma waa'ee namaa dubbata inni gadi jedhe ola jedhu haleluuyaa inni gadi jedhe ola jedhu inni hafuurri isaa rukutame inni dadhabe inni gadde inni cabe inni hunkutaa'e inni burkutaa'e inni ola jedhu inni gadde inni rukutame inni hunkutaa'e inni bullaa'e hafuura bullaa'aa kan qabdan kan cabdan mataan keessan kan gadi cabe ol jechuu kan dadhabdan haalli hundumtuu kan sinitti garagale siniif garagaluu dide jechuudha siniif garagaluu dide sinitti kan garagale waa'ee keenya dubbata Yesuus Kiristoos inni Waaqayyo inni gadi jedhe inni dhooqe ola jedhe inni ol jedhe immoo inni of tuulaan inni adatu caala jedhe inni tunatu beeka jedhu inni immoo gada jedhuudha Waaqayyo waaqa of tuulummaa miti Waaqayyo waaqa of tuulummaa miti Waaqayyo waaqa namoonni garaa isaanii cabsatanii gadi deebi'anii wajjiniin hojii hojjetudha malee Waaqayyo waaqa of tuulummaa miti egaa obboloota koo qalbii keenya guddifamee gara isaatti akka deemu waamicha qabu akka waamicha Waaqayyo bara sana dubbatee ture wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yihudaatti Samaariyaatti iddoo garagaraatti wangeelli dubbatamee ture salvation is dependent on repentance. Kan fayyani warra qalbii isaanii guddifatanii. Hojii keenya irratti murtaa'u fayyinni keenya qalbii diddiirrachuu keenya irratti garuu murtaa'a. Ameen. Warri qalbii diddiirranne hin fayyani. Waanuma godhu. Warri yaada isaanii hin geeddaranne hin fayyani. Warri garaa jabaatanii cubbuutti itti fufanii hojjetanii hin fayyani. Warina ani qalbii isaanii diddiirratanii gara Waaqayyootti deebi'uu barbaadan garuu hin fayyu. Salvation is dependent on repentance. Hafuura micciiramaa warra qaban gara Waaqayyootti deebi'uun irraa eegama. Warri oduu jaallatanii, warri hanii jaallatanii, warri sanaaf kanaa jaallatanii qalbii isaanii diddiirratanii gara Waaqayyootti akka deebi'anii waamicha Waaqayyooti. Bara sana dubbii Waaqayyoo dhufee ture. Gara Yohaannis dhufe dubbii Waaqayyoo. Lafa onaatti gara Yohaannis dhufe jedha. Gara Yohaannis duwwaa dhufe miti. Haala garaagaraatiin dubbii Waaqayyoo dhufee ture. Dubbii Waaqayyoo gara Zakkaariyaas dhufe mana qulqullummaa keessatti ni ture. Gara Zakkaariyaas dhufe mana qulqullummaa keessatti isaa aarsaa dhiyeessaa jiru godhee afaan isa qabachiisee dinqisiisaa hojjetee Yohaannisin dhalachiise. Dubbii Waaqayyoo dhufee ture bara sana Maariyaam durbatti dhufee ture. Dhufee ture Maariyaam durbatti ulfooftaa durbiin ulfoofti ilma deessi innis immoo maqaan isaa Amaanu'eel jedhee hin waamamaa jedhamee hin waamamaa kan jedhu sagaleen Waaqayyoo Maariyaamitti mana Maariyaamitti dhufee ture. Sagaleen Waaqayyoo Yoosefitti dhufee ture. Mucaa kana fuudhiitii gara biyya Gibxitti baqadhu ajjeesuudhaaf kabuti kan jedhu sagaleen Waaqayyoo dhufee ture. Dhumarratti gara Yohaannis cuuphaatti dhufe.
Yesus Kristos eenyummaa isaatiin biyya lafaarra deddeebi'e. Booda gara Aannaafaa dhufe sagalee Waaqayyoo. Gara Qayyaafaa dhufe. Gara Heroodis dhufe. Gara Phiilaaxoos dhufe. Ani dhugaadhaaf dhugaa bahuudhaaf an dhufe. Dhugaan maaliin jedhe gara Phiilaaxoos dhufe. Dubbiin Waaqayyoo gara Israa'el gara saba Israa'el guutummaa isaa dhufe. Har'a dubbiin Waaqayyoo gara waldaa mormuu kiristaana Oromoo dhufe. Gara koo dhufeera gara keessa dhufeera dubbiin Waaqayyoo. Calluma inni as dhaabannee kan karaarra miti. Calluma inni as dhaabannee dubbannee yeroo dabarsina miti. Dubbiin Waaqayyoo ergaa Waaqayyoo qalbii keessan jijjiirradhaa kan jedhu. Qalbii keessan jijjiirradhaa deebi'aa gara Waaqayyootti kan jedhu. Har'a ergaan Waaqayyoo gara koo gara keessani maqaa keessan dhaabtu guuttadhaa gara tokkoon keenyaa dhufeera. Egaanii yeroon Yesus Kiristoositti yookiinis mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera kan egaasa. Qalbii keessan jijjiirradhaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera kan jedhu. Gidduun kun gidduu dhufaatii gooftaa Yesus Kiristoositti lallabnuudha. Isa inni bara waggaa 2000 dura dhufe ila yaadeffanna. Isa inni boriif iftaan gaafachaa dhufu immoo hin dubbanna hin labsina. Isa eeggachuudhaaf the right, the proper posture is repentance. The proper posture to wait for the Almighty is repentance. Qalbii jijjiirrachuu haalli nu ittiin Waaqayyoon eeggannu deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesus Kiristoos ittiin eeggannu qalbii jijjiirrachuudhaan hin dhufa. Hin dhufa. Nan dhufa jedheera. Hin dhufa. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Namoonni tokko bara 2011tti guyyaa akkasitti dhufaa Yesus jedhanii kan dubbatanii reediyoo yeroo hundumaa guyyaadhaan himaa kan oolan jiru. Isa keessatti nan lakkaa'ina keessaan qabu. Isa akkasii keessaan qabu. Isaan kaan immoo fiilmii hojjetaniiru. Bara 2012 jedhanii. Bara 2012tti biyyi lafaa dhumuuf jirti baduuf jirti jedhan. Ani mana wal'aansa horii kan hojjedhu beektu tokko. Yennaa amma dooktarin tokko nama dhaabate the woman is not going to end. Calma na yoo deessu jedhe. Hin barbaadan akka isheen warri akka isheen dhumtu hin barbaadne jiru. Warri immoo hin dhumaa jedhanii odeessanii doolaarii argachuu barbaadan gurgurachuu barbaadan immoo jiru. Garuu Yesus Kiristoos deebi'ee dhufuu isaa lallabnu. Yoo akka inni dhufu lallabnu. Hin beeknu sababii ta'eedhaan waan hin barreeffamne lallabnu. Yesus Kiristoos har'a